Galanni Waaqayyoof haa ta'u akkam jirtu daawwattoonni TV moo akkasumas TV erga sagalee dhugaa kana kan daawwattan nagaa keessanii akkam jirtu biyya jirtan hundumaatti nagaaniif jaalalli gooftaa isiniif haa ta'u. Akkam jirtu alaamanni isaa namni hunduu nagaadha. Waaqayyoon nagaa isinii kennee eebbifamu. Har'a mul'ata Yohaannis kutaa sadaffaa isaatti fufnaa. Kutaa sadaffaa mul'ata Yohaannis kana akka hordofaa jirtan nana mana waa'ee mul'ata Yohaannis jalqabnee baay'ee isaa irraa dubbanneerra. Gara kutaa lamaa irraa dubbanneerra ni jalqabaa. Waa'ee mallattoo torban cufamaa sana mul'ata Yohaannis boqonnaa 5 irra jiru sana haasofnee mul'ati suni tokko tokkoon gaafa hiikamu bara waggaa torbaa keessa erga waldaan ol butamte biyya lafaa irratti waan ta'udha. Mul'anni tokko gaafa hiikamu, inni lammaffaan gaafa hiikamu, inni sadaffaan, inni torbaffaan gaafa hiikamu. Isa torbaffaa hiikamurraan kan ka'u immoo isa torbaffaa hiikamuu duukaa immoo malakanni torba akka kennamanii malakoonni torban sun akka afuufaman biyya lafaa irratti isaanis dheekkamsa Waaqayyoo addunyaa irratti fidu akka hordofan haasofnee turre. Erga malakata torbaan sun afuufamanii immoo ergasii kan biraa waan torba ammatti fufee jiru ilaalla. Asirratti hubachuu kan qabdan mallattoo cufamaa torba, malakata torba, wacitii torba, hafuurota torba waan jedhu kun mul'ata Yohaannis keessa baay'eedha. Torba lakkoofsa guutuu lakkoofsa Waaqayyooti. Egaa har'a mata duree wacitoota torban ilaalla. 7 bowls jedhamu sana ilaalla jechuudha. Har'a wacitoota torban sun maalii waan jedhu ilaalla. Ituu gara mata duree kootti hin darbin tajaajila kanatti eebbifamaa akka jirtan Waaqayyoo isa dubbate akkasiniif gochaa jiru. Namoonni dhugaa ba'aa jirtan dawwaltanii baay'eedha. Dhugaa ba'iinsa keessan waldaama jirteetti biyya jirteetti dhugaa ba'aa. Waaqayyo isin eebbisuu waan bilbiltaniif waan Waaqayyoo dubbatees karaa TV kana argitanii isinii ta'ee isinii raawwate namoonni garaagaraa biyya garaagaraa dawwaltan jirtu. Maqaa keessan kaasuun barbaachisaa miti. As dhuftanii dhugaa ba'uu lafuma jirteetti dhugaa ba'aa, waldaa keessatti dhugaa ba'aa, waan Waaqayyo isinii godhe Waaqayyo akkasii hojjechaa jiru dubbachaa jirtu waan ta'eef. Akkasuma bara dhumaarra nuuf adeebuu adaraasi gaafannaa maqaa Waaqayyootiin adaraasi qabneerra bara dhumaarra nuuf adeebuu kan jettan danuudha. Bara dhumaa kun irra deebuun hin danda'ama. Deeggarsa arganne qarshii arganne irra deebi'ama. Asuma waadaa waan asii galu qarshii argamu tanaa waa irratti hin deebinu hin qabnu waan ta'eef qarshii argannaan irra deebina. Modifaayi goonee hin daamutti daddabalamee waan irra deebi'amu jira yoo argannee fi ammas ayyaana Waaqayyoo naaf kenneen saba keenya afaan keenyaan tajaajiluudhaaf amma naa gale waan hin beeku dubbachuudhaaf ani yeroo hundumaa qophiidha. Kanarra kan caalan barumsa kan biraa qopheesseera waan naa gale amma hin beeku. Waan hundumaan beekaa nan danda'achuu kootu hin taane ayyaanni Waaqayyoo naa kenneen humna Waaqayyoo naa kennuuni saba keenya tajaajiluudhaaf garaa koo guutuu qophiidha. Deeggarsa argamnaan hojjechuudhaaf jechuu kooti. Fuula barachuu barbaanna kan jettan fuula nuyi walakkaan isaatiin kun nun geenye fuula si arginee masirraa dubbii kana hubachuu barbaanna. Waa'ee bara dhumaas waa'ee mul'ata Yohaannis akkasumas wantoota garaagaraa gaaffii garaagaraa qabnaa sana fuula sirraa barachuu barbaanna kan jettaniif warri naannaa buraayyuuf naannaa ishee jirtan ji'a sadaasaa dhufuu jalqabee yeroo isaa isinitti himnaa bilbiltanii hubachuu dandeessu. Bakka hundumaaf mijataa ta'ee fi iddoo tola arguu dandeenyu mijeessinee keessumaa dargaggoonni keenya dubbii kanaaf baay'ee keessi keessan banamaa ta'ee barachuu barbaaddan ji'a sadaasaa keessa obboloota jiran ijjiin murteessinee lafa hundumaaf giddugaleessa ta'etti qopheessinee isinitti himuu dandeenya. Bilbilaan nu hordofuu dandeessu nu hubachuu dandeessu. Warri kutaa biyyaarra jirtan biyyoota garaagaraa dawwalaa jirtu waan ta'eef kutaa biyyaa Oromiyaa hundaarraa dawwalaa akka jirtan beekamaadha. Sagantaa keessan qopheeffatanii haala keessan mijeeffatanii naaf irraan yeroo kamsin tajaajiluuf obboleessi keessan qophiidha. Waaqayyoo guddaa isin haa eebbisu. Gaaffiif yaada qabdan tekistiif bilbilaan nu qaqqabsiisuu dandeessu. Waaqayyoo bara keessan haa eebbisu. Mee amma gara mata duree keenya sarraatti darbina. Wacitoota dheekkamsa Waaqayyoo torbanii the 7 bowls isa jedhu laalla. Gara dubbii keenyaatu naqin Waaqayyoon galateeffanna. Si galateeffannaa yaa Waaqayyo gargaarsa kee jaalala kee hundumaaf maqaan kee haa ulfaatu. Kun har'as ijoolleen kee dhufneerraa dubbii keessa nama jajjabeessu sanaan maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos hin dhowwaa malee nu qaqqabii. Yaa gooftaa sagalee kee nuuf ergi nu jajjabeessi nutti dubbadhu nu barsiisi. Ana dhabaa garbicha keessa na gargaari obboloota si wajjin hojjennus yaa Waaqayyo gargaarsa kee wajjin haa ta'u maqaa gooftaa Yesuus jettee ameen. Yoon amma yeroo kootiin dafee fixaxinus niin kadhadha eegarirra rakkina garaagaraa kan qabdan yaaddoo garaagaraaf nu kadhadhu yeroo baay'ee kan bilbiltanii amma yeroon sagantaa kana fixu daqiiqaa gara dhumaarra niin kadha xiqqoo qophaatii waan sin rakkise barreessaa of harkaa qabadha waan yeroo baay'ee sin irraa ka'uusaa barbaadanii ka'uu dide barreeffattanii
akkasini ta'u waan barbaadus barreeffatanii yeroon kadhadhu ol kaaftu waaqayyoon dhagaa isiniin kadhadha isiniif ta'a. Egaa wacitoota dheekkamsa waaqayyoo torban yookaan the 7 bowls kan jedhu kuni mul'ata Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 1 kaasee akkas jedha. Kana booddees milikkita guddaadhaa fi dinqisiisaa biraa tokko waaqa keessatti nan argee innis ergamoota torban warra dha'icha gara dhumaa torban of harkaa qaban ture. Dheekkamsi waaqayyoo isaan kanaan waan dhaabbatuuf dha'icha gara dhumaa jedhaman. Hubadhaa. Dheekkamsi waaqayyoo isaan kanaan torba waa ilaalle keessa dheekkamsi waaqayyoo dheekkamu lammaffaa fuula dhufuu Yesuusiin gara isa dhumaatti dheekkamsonni waaqayyoo amma dheekkamu kun waan ta'eef. Kanaaf dheekkamsa waaqayyoo jedhaman jedha. Lakkoofsa tokkootii amma lamaatti. Ergasii an waan takka galaana dhoqqee of ilaallee ibiddaan makaa irraa hojjetame tokko nan arge akkasumas warri bineensichaa fi bifa fakkeenya bineensichaa lakkoofsa maqaa isaatiif dhaabbatu irratti moo'icha argatan. Kiraara kan waaqayyo harka isaaniitti qabatanii waan takka galaana dhoqqee of ilaalee sana bukkee dhaabbatanii nan arge. Isaan faarfannaa Musee garbichi waaqayyoo faarfannaa hoolichaas hin faarfatan. Lakkoofsa 5 kaasee akka jedhe lakkoofsa 5 irratti dubbisa. Kana booddees waan biraa nan arge manni qulqullummaa inni waaqarraa dunkaanni dhuga baatu inni banamaan ergamoonni torbas uffata calaqqisaa quncee muka talbaa qullaa irraa hojjetame uffatanii qoma isaaniis hidhata warqeetiin hidhatanii dha'icha torban sana of harkatti qabatanii mana qulqullummaa sana keessaa hin ba'an. Utuman uumama lubbuu qaban arfan keessaa inni tokko wacitii warqee irraa hojjetaman torba dheekkamsi waaqayyo isa barabaraan jiraatu akka keessa guutetti ergamoota torbaniif kenne. Wacitii torba ergamoota torbaaf kenne dha'ichi waaqayyo akka keessa guutetti ergamoota torba itti kenne. Manni qulqullummaa sunis guddina waaqayyoo fi aangoo isaa irraa kan ka'e aaraan guutame. Hamma yeroon dhaggeeffadhaa kana amma yeroon dha'icha torban ergamoonni torban fidan sun raawwatamettis eenyullee mana qulqullummaa sana lixuu hin dandeenye. Ameen. Egaa mallattoo wacitoota torban dheekkamsi waaqayyo dha'ichi waaqayyo keessa guute ergamoota torbantu kennameedha. Erga itti kennamee booda lafarratti akka dhangalaasan. Maaliif? Dheekkamsi kun yookaan wacitoonni dheekkamsaa waaqayyo biyya lafaarratti fidu kun isa dhumaati. Isa dhumaati. Bara waggaa torbaa keessa yeroo gara dhumaa yeroo isa dhumaa waaqayyo diina isaa jaaba'u cubbuu jaaba'u yeroo waaqayyo dha'icha garaagaraa hojjetu jechuudha. Kanaaf ergamoota torban sanatti wacitoota torban sun kennamanii wacitoota torban sana keessa dheekkamsa waaqayyootu guutee jira. Hubadhaa mallattoo torban hiikaman malakkata torban afuufaman wacitoota torban dheekkamsa waaqayyoo amma dhufan. Keessumaa mul'ata Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 5 takkeedha. Bara malakanni dhumaa sun afuufamutti jedha. Si'achi lafarra harkifamuun hin jiru. Gaafa malakanni dhumaa yookaan inni torbaffaan afuufamu yeroo dhufaatii ilma waaqayyoo yeroo mootummaan waggaa kuma biyya lafaarratti hundeeffamuuf jedhu waan ta'eef dha'ichi kun dhufa. Dha'ichi kun immoo bineensicha jala waan jiru ijaabaa. Bineensicha jala waan jiru waan bineensicha hojjetu ijaabaa. Dha'ichi gadhiifamu kun. Kanaaf yeroo malakanni dhumaa afuufamu yookaan warra malakata torban keessaa inni tokkoffaan lammaffaan sadaffaan arfaffaan shanaffaan jahaffaan afuufame inni torbaffaan yeroo afuufamu yeroo dhumaatedha. Kanaaf dheekkamsi kun isa gara dhumaa yookaan bara waggaa torbaa keessaa bara waggaa 3 walakkaa ishee gara dhumaa ta'a jechuudha. Kanaaf akka isaan lafarratti dhangalaasaniif ergamoota torbanitti wacitii keessa kan guute dheekkamsi waaqayyoo kun itti kennamee jedha mul'ata Yohaannis kun akka argutti yeroo argee dubbatu akkas jedha. Gara hiikaa wacitii keessaa dhangalee kana tuun naqin fuulduraa namichi Poolikaart jedhamu bara 200 keessa kitaaba isaa Dibbusishaa jedhamu irratti akka barreessetti attam akka ture Yohaannis yeroo mul'ata kana argu attam akka ture biyya Phaaximoo keessatti maaltu irratti akka ta'aa ture barreessee ture. Miilla isaa zayita bulluqaa keessa erga buusanii booda erga fooniif lafeen ol gadhiisuuf jedhee immoo fuudhanii lafa diilallarra akka kaanii fi rakkina guddaa keessa akka ture sana keessa dhaabbatee akka lallabaa ture. Kanaaf gara yeroo biyya Phaaximoo ture sana yeroo zayita bulluqaa keessa miilla isaa kaanii fooniif lafeen isaa amma gargar bahutti achi keessaa immoo fuudhanii lafa diilallarra kaanii Poolikaart namicha jedhamu kanatu. Poolikaart kun akkuma Ximixoos bartuu Phaawulos ture. Namichi kun yookaan Poolikaart immoo bartuu Yohaannis ture. Isatu gooftaa barsiise, isatu wangeela barsiise. Isatu gara gooftaatti fidee Yohaannis jalatti nama guddaa Poolikaart kuni. Kanaaf waa'ee Yohaannis irratti barreessa. Mul'ata boqonnaa tokko lakkoofsa 9 irraa yeroo ilaaltan garuu
Zayita bulluqaa keessa lixeen miilli koo lafa irraa ga'e immoo jedhee barreessa miti. Yohaanis yommuu barreessu isinii wajjin kiristaanota wajjin rakkina fudhatan ani biyya baatee moo kan jiru boloota rakkina kana fudhatan wajjin kan hirmaadhu jedhee barreessa. Egaa mul'ata isaa boqonnaa 15 kana keessatti waccitoota torban guutan sana ergamoota torban itti kenname attam lafarratti akka isaan dhangalaasaniif yookaan bara waggaa torbaa bineensichi bushu sana keessa Waaqayyo wanta lafarratti fudhatuuf lafarratti akka dhangalaasaniif itti kenname jedha. Egaa wantoonni dheekkamsaa waccitoonni dheekkamsaa torban kun dheekkamsa Waaqayyo isa dhumaa yeroo dhiphina bara waggaa torbaati murtii Waaqayyo fudhatu isa hamaa addunyaan hamma irratti hin argin jirtudha. Murtii Waaqayyo fudhatu isa hamaa addunyaan hamma irratti hin fudhatin jirtudha. Kanaaf mul'ata boqonnaa 16 lakkoofsa 1:21tti dubbifachuu dandeessu. Kiristoos isa sobaa sana jalatti dheekkamsa Waaqayyo raawwatudha. Waaqayyo cubbuu ijaaba. Kanaaf waccitoota torban sana keessaa lafatti dhangala'uu jalqabe. Waccitoota torban kenname kana duwwaatu hin taane waccitoota torban sana keessaa biyya lafaa irratti dhangala'uu jalqabe. Waccitii isa jalqabaa jettanii qabachuu dandeessu. Ergamaan inni jalqabaa waccitii isa jalqabaa keessaa lafatti gad dhangalaase tokkodhaati. Waccitii isa jalqabaa. Ergamaan inni jalqabaa waccitii isa jalqabaa keessaa lafatti gad dhangalaase inni warra mallattoo bineensichaa fudhatan irratti dhangala'e. Mee mul'ata boqonnaa 16 tokko kaafnee ilaalla. Yommus mana qulqullummaa sana keessaa sagalee guddaa ergamoota torban sanaan dhaqaa waccitii dheekkamsa Waaqayyoo torbanuu keessaa lafarratti naqaa jedhu nan dhaga'e. Egaa ergamaan inni duraa achi ba'ee waccitii isaa keessaa lafarratti naqe madaan sodaachisaa fi dhukkubsaan namoota gubaa bineensichaa ofirraa qabanitti waan bifa fakkeenyaa isaanii warra bifa fakkeenyaa isaatiif saganettis hin namne. Egaa ergamaan inni duraa achi ba'ee waccitii isaa keessaa lafarratti gadi naqee madaan sodaachisaa fi dhukkubsaan namoota gubaa bineensichaa ofirraa qabanitti warra bifa fakkeenyaa isaatiif saganettis hin namne jedha. Yeroo waccitiin inni jalqabaa keessaa lafatti gad dhangalaafamu warra gubaa bineensichaa fudhatan jechuun warra 666 sana bineensicha jalatti hirmaatan warra fudhatan sana Waaqayyo dha'uu jalqabaa isaan irratti dhangala'ee jedha. Waccitiin jalqabaa kun gaafa keessaa gad dhangala'u lafarratti warra duuka buutuu bineensichaa ta'an isaan miseensaa kan ta'an warra mallattoo sana fudhatan irratti dhangala'ee jedha. Dheekkamsa Waaqayyo warra mallattoo bineensichaa fudhatan irratti ta'uudha kun. Dheekkamsa Waaqayyo waccitii keessaa dhangala'u sun dheekkamsa Waaqayyo warra mallattoo bineensichaa fudhatan yookaan antikiraayistii sana yookaan mormaa Kiristoos sana duukaa warri turan mallattoo isaa warri fudhatan yommuu Waaqayyo dheekkamsa isaa irratti raawwatudha. Waccitiin inni gad dhangala'u kun jedhu kuni dheekkamsa Waaqayyo warra mallattoo bineensichaa fudhatan irratti dhangala'udha. Mee asirratti waan sitti hima. Nama guddaan jaalladhu tokko nama wangeela lallabu tokkotu akkas jedhe feesbuukii isaa irratti laxxafeen argee 666 lakkoofsa miti jedha nama guddaadha namni kuni maqaa dha'uun hin barbaachisu fuula feesbuukii isaa irratti waan laxxafe Amaariffaa fi Oromiffaan laxxafeefan dubbii kana sin ibsuu barbaade. Waa'ee lakkoofsa 666 kaafa kaasu 666 dinqiidha malee lakkoofsa miti lakkoofsa akka jedhamu hin jiru biyya keenya galee dhadhamee sodaatama dhee maxxanse. Garuu 666 waraqaa eenyummaa bineensicha dhufuuti. Kana hubachuuf bineensicha yommuu jedhamu namoonni tokko tokko dogoggora kan biraa keessa jiru. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 13 guutummaa isaa dubbisuun barbaachisaadha tokkomma 18tti. Achi bineensa gaafa torbaa fi mata duree keenya taanu keessatti ilaalla. Bineensa gaafa torbaa mataa 10 kana maal akka ta'e ilaalla. Amma Waaqni nu gargaare. Bineensi gaafa torbaa tokko lafaa ba'ee jedha. Bineensa kan biraaf immoo aangoo kennedha. Bineensa mataa torbaa fi gaafa 10 suni seexana ta'ee mootummaa seexanni fidu yookaan mootummoota seexanni kaasu jechuudha. Warri inni mataatti baatu sun gaafi torbaa fi gaafi 10 mataan torba suni seexana isa baatu mootummaa sanni fiduudha. Akkasuma immoo bineensichi ni jedhu sun bineensicha jedhee kan mul'ata Yohaannis keessatti adda ba'ee jiru sun immoo antikiraayistii yookaan mormaa Kiristoos yookaan Kiristoos isa sobaa yookaan ilma seera dhabeessa isa Phaawulos jedhu sanaadha. Isa immoo bineensichatu yookaan seexana sanatu aangoo kennaaf bineensicha jedhamu sanaaf. Namaa jechuudha. Nama ta'e afur seexanaan nama hoogganu. Mul'ata boqonnaa 13 lakkoofsa 4 jira. Kana malees bineensa lafa keessaa ba'u nan argeedha. Mul'ata boqonnaa 13 11-15. Raajii sobduu sana jechuudha. Raajii sobduu sana argattu mul'ata boqonnaa 19:21. Egaa maaltu jiras? Bineensa mataa torbaaf gaafa 10 seexana sana jechuudha. Bineensicha isaa bara waggaa torbaa bulchuu namicha sana jechuudha namicha dhufu akkasuma immoo raajii sobduu jechuudha. Raajii sobduu isa kam isa bineensichaaf hojjetu. Seexanatu namicha kaasa isa akka mootiitti bulchu namicha kaasa namichi sun seexanni namicha isa dudduuba jira namichi sun immoo gaafa dhufu raajii ofiisaa gaafata.
Sakam raajii dinqii milikkita argisiisu kaafataa jechuudha. Raajii sobduu sana kaasa. Lakkoofsa 606 kun egaa lakkoofsa eenyummaa bineensichaa isa mormaa Kiristoos bara waggaa 7 keessa ma'uuti. Hubadhaa kana. Lakkoofsi kun maqaa namaaf dhaabbatedha. 16:18tti. Maqaa namaaf dhaabbatedha. Namni ogummaa qabu qoree bira ga'uu danda'adha. Beekumsa gaafatadha. Ogummaan bira ga'ama. Isa dinqiidha bineensicha dinqii godhannee asoonu miti. Raajii sobduun dinqii godhaa. Lakkoofsi kun garuu isa bulchaafi. Hubadhaa seexana jira seexani nama kaasa isa bulchu sana inni bulchu sun raajii kaasa. Raajiin kun isa biyya bulchu sana dura deemeetu milikkita argisiise nama amansiisuuf hojjeta. Bara waggaa 7 keessa manni sagadaa bineensichaaf dhaabbatu biyya garaagaraa keessa jira. Mana sagadaa biyya garaagaraa keessa jiru kana keessatti raajiin sobduun kun immoo bineensicha kanaaf hojjeta. Bineensa isa kam isa biyya bulchaa jiru kanaaf isa kam antikiraayistii sanaaf yookaan mormaa Kiristoos sanaaf hojjetaa jechuudha. Raajichi sobduun dinqii argisiiseetu namni akka bineensichatti amanu gochisiisa. Mul'ata boqonnaa 19:21 dubbifachuu dandeessu. Yoo mormame yeroo sana namichi dhufee bushu kunii Kiristoos miti yooti jettee abidda waaqaa buusee dinqii fuula kee duratti hojjetee si argisiisaa jedha. Bara sana keessa gad hojjeta. Madaan du'aan ga'u deebi'ee fayyeef kan jedhu suni mootummaa Roomaa isa kufeedha. Mootummaa Roomaa isa kufee ilaalla gara fuulduratti mootummaa Roomaa isa kufee mootummaa Roomaa keessaa bineensa ka'uudha. Hubadhaa kana. Rukuttaan du'aan ga'u irra ga'ee ture mataasa sana keessaa tokko rukuttaan du'aan ga'u rukutamee ture garuu deebi'ee fayyeef jedha. Deebi'ee fayyeef jechuun rivaayivaalii mootummaa Roomaa godhu mootummaa Roomaa keessaa bineensa ka'u sana jechuudha. Mootummaan Roomaa bineensa hamaa ture kana bara. Mootummaa Roomaati Kiristoosiin kan fannise, mootummaa Roomaati waldaa kan balleesse, mootummaa Roomaati bartoota gooftaa duukaa turan hundumaa fannisee zayita bulluqaa keessa fayyaatti gogaarraa baasee kan ajjeesaa ture. Kanaaf inni dhufu sun antikiraayistii inni dhufu suni rivaayivaalii mootummaa Roomaadhaaf godhameetu achi keessaa dhufa akka sanatti ka'a. Kanaafuu fakkeenyaaf Neeroo kan jedhamu Neeroon bara bulche bara 54 amma 68 dhaloota Kiristoos booda kan ture suniyyuu akka antikiraayistii sana waan hamaa ture. Ofii isaati bineensa ture. Bara sana kiristaanota fayyaatti qabeetu lubbuun keessa jiru gogaarraa baasa. Neeroon. Bara sana tajaajilan keessa bara 54 amma 68 geggeesse mootummaa bineensichaa kan Roomaa ture. Bara sana kiristaanota fayyaatti dhaggeeffadhaa fayyaatti gogaarraa baasatu isaan dhaabatanii. Inni adoochaan kun nama waraanameeyyuu namni opereeshii ta'uudhaaf attama akkama dhukkuba ilaala. Namichi kun garuu fayyaatti kiristaanota bara sanarraa gogaa baasa. Isa dura dhaabatanii faarfatu garuu isaan. Warra kaan irraa ijoollee isaanii fuudhee bineensatti kennatu isaan dhaabatanii ilaalanii. Keessa ba'e amma kana chaalenjii godhanii darban kiristaanonni yeroo sana. Kanaaf Neeroon kun bara sana Neeroon namni jedhamu kun bara sana mootichi suni afaan Ibraayistiitiin gaafa barreeffamu maqaan isaa 666 lakkoofsa 666 fida. Neeroon bara sana dhaabatee akkas kiristaanota godhu gaafa afaan Ibraayistiitti kamuu maqaan isaa 666 ta'a. Kanaaf bineensi dhufee bara waggaa 7 bulchu sun maqaa isaan kan qabatu waraqaa eenyummaa namaaf kennu jechuudha. Hubadhaa mootummaan Roomaa kiristaanota ari'achuudhaan kan akka isaatiin jiru ture. Kanaafuu Neeroonti mataan isaayyuu 666 waan ta'eef kanaaf lakkoofsi 660 sun maqaa bineensicha isa dhufu sanaaf dhaabbatudha. Namni ogummaa qabu qoree bira ga'uu danda'a. Maqaa namaaf dhaabbata lakkoofsichadha. Adda baasanii hubachuun gaariidha. Malee dinqii godhamedha miti. Maqaa namaaf dhaabbataadha lakkoofsi sun. Admission kaardii akka amma itti intarneetii irraa warri qormaata fudhatan itti ilaallatanii maqaa bineensicha dhufee bulchuuti. Maqaa sana immoo gubaa sana malaata. Gubaa sana malaata jechuun akka amma maayikiroochippii kan ammaa kanatti dhandha namaa keessa namaa galcha malee mattaawoqiyaa sana malaata miti. Kanaafuu dinqiidhaa milikkitaatu hin taane lakkoofsa yeroo sana dhaabbatudha namicha kana ittiin hojjetaa. Kanaaf akkeetti beekuun gaariidha. 666 kana. Egaa gara dubbii kootti isin deebisuudhaaf mallattoon yookaan wacitiin tokkoffaan gaafa dhangala'uu gaafa lafatti nammuu jedha. Warra gubaa bineensichaa kana fudhatan yookaan lakkoofsa 666 kana fudhatan bineensicha duukaa deeman warra bineensichaa bulan irratti dhangala'ee jedha. Inni jalqabaa dheekkamsi waaqayyo isaan irratti ta'e jedha. Wacitii lammaffaan galaanatti gad dhangala'ee bishaan dhigatti geeddaree wantoonni lubbuu qaban bishaan keessa jiran hin du'an. Erga duuka buutota bineensichaa rukutee booda inni lammaffaa wacitiin gaafa dhangala'u bishaanitti dhangala'eedha. Galaanatti gad naqedha. Garboota gurguddaa addunyaa irratti mul'ata 16 sadiirraa isin dubbisa akkas jedha. Mul'ata 16 sadiirraa. Erga manni lammaffaa immoo wacitii isaa keessaa galaana irratti gad hin naqee inni akka dhiiga nama keessaa dhangala'ee ta'e. Wanti lubbuu qaban galaana keessa jiraatan hundinuus hin du'an.
dhaggeeffadhaa. Dhala namaaf wanta barbaachisu rukute Waaqayyo erga duuka buutota jiraa rukutee booda galaan dhala namaaf barbaachisaadha. Isa lammaffaa galaana rukute. Kun mul'ata boqonnaa 8:9 irra jira. Waaqayyo galaana balleesse jalqaba achittis gaafa malakani lammaffaan afuufamu galaana rukute achis. Ammas mallattoonni wacini lammaffaa kun gaafa lafatti gannamu dhala namaaf barbaachisaa waan ta'e Waaqayyo galaana rukute wantoonni galaana keessa jiran hundumtuu hin du'an jedha. Kanaaf dheekkamsa Waaqayyo ittiin dhala namaaf waan barbaachisu yeroo sana keessa jiraatan Waaqayyo rukutuudha. Galaana balleessadha. Inni lammaffaan gaafa lafatti dhangala'u. Wacitii sadaffaa sadiidha. Yommuu wacitii sadaffaan gad dhangalaafamu lageeniif bishaan burqituuwwan dhiigatti jijjiiraman. Erga bineensi warra duuka buutuu bineensichaa rukutee wacitii lammaffaa keessaa hin dhangala'u immoo galaana rukute. Galaana erga rukutee galaana dhala namaaf barbaachisaadha waan ta'eef galaana dha'e Waaqayyo. Isa lammaffaa gaafa lafatti gad dhangala'u dheekkamsa Waaqooti jenneerraa dheekkamsi Waaqayyo lammaffaa sun galaana rukute. Galaana dhiigatti geeddaree jedha. Galaana rukutamaa jechuudha lammaffaan gaafa lafatti gad dhangalaafamu akkasuma mul'ata boqonnaa 8:9 akkas jedha galaana akka rukutame achiisin dubbata. Wacitii sadaffaa kun yommuu wacitii sadaffaan kun gad dhangalaafamu lageenii fi burqituuwwan dhiigatti jijjiiraman jedha mul'ata boqonnaa 16:4 kaanisin dubbisa 4 amma 5tti. Ergama inni sadaffaan immoo wacitii isaa keessaa lagarratti burqituu bishaanii irratti gad naqee isaan immoo dhiigan ta'an. Yommuu san ergamaan waa'ee bishaanichaa beeku dubbachuu isaan dhaga'e innis ati yaa qulqulluu inni jirtu inni turtes firdii kana kennuun kee qajeelaadha. Namoonni dhiiga warra siif qulqullaanii kan raajotaas dhangalaasaniiru ati immoo dhiiga akka dhuganiif isaaniif laatteetta. Kun wanta isaaniif ta'uudhaa jedhe. Sagaleen tokkos iddoo aarsaatii yaa Waaqayyo gooftaa hundumaa dandeessuu firdiin kee dhugaa qajeelaadhas utuu jedhu nan dhaga'e jedha. Yommuu Waaqayyo kana rukutu ergamoonni ba'anii dubbatan jedha. Yohaannis firdiin kee qajeelaadha dhugaadha kana gochuun kee sirriidha. Biyyi lafaa kan isaan godhan jarri kun kan isaan godhan raajota keef ergamoota kee warra si amanan dhiiga isaanii dhugan waan ta'eef akkasuma dhiiga ijoollee keetti dhangalaasan waan ta'eef dhiiga akka isaan dhuganiif kennuun kee sirriidha firdiin kee qajeelaadha ergaa Waaqarraa jedhee dubbatuun dhaga'e jedha. Yeroo kam yeroo inni wacitii sadaffaan kun lafatti gad dhangalaafamee burqituu bishaaniif lageen rukutu jechuudha. Galaana dhaggeeffadhaa lageen nama rukutame burqituu bishaaniif lageen rukute Waaqayyo. Galaanni jiru addunyaarra beektu lageenni jiru lageenni burqituu galaanas rukute. Egaa wacitii sarfaffaa keessaa biiftuutti gad naqe jedha. Mul'ata boqonnaa 16:8-9 sin dubbisa. Ergamaan arfaffaa immoo wacitii isaa keessaa biiftuu irratti gad naqee inni immoo ibidda isaatiin namoota waxaluun hin kennameef. Gaafa ergamaan kun biiftuu irratti dheekkamsa Waaqayyoo fiduu ho'i biiftuu kun hin dabale. Ho'i biiftuu kun gar malee dabaluudhaan warra lafarra jiran gube jedha. Waaqayyo guddaadha. Ho'a biiftuutti naqedha. Dheekkamsi Waaqayyo ho'a biiftuu dabale yookaan biiftuun akka daran ho'itu gochuudhaan warra lafarra jiran akka isaan gubatan godhe. Namoonni sodaachisaa sanaan hin waxalaman. Kana keessa immoo isaan Waaqayyo isa dha'icha kana hundumaa irratti gooftummaa qabu maqaa balleessan malee yaada garaa isaanii hin geeddaranne Waaqayyoofis ulfina hin laanne jedha. Hubadhaa yeroo isaan akka godhan dha'icha sarfaffaa kana Waaqayyo dheekkamsa isaa gaafa ni fidu biiftuu irratti dhangalaasedha. Biiftuun ho'a isaa dabaledha. Warra kan biyya lafaarra jiran waxaledha. Yeroo ammaa ho'i ka'eera addunyaa irratti ho'i guddateera ho'a dabale jedhamee waan garaa garaa haasa'amaa jira. Waan garaa garaadhaan ho'a kana tasgabbeessina jedhameera. Yeroo sanatti garuu Waaqayyo biiftuu irratti ho'a dabala. Biiftuu irratti ho'a dabaluudhaan warra lafarra jiran waxala ifa gubannaa sanaan. Gubannaa sana keessaa garuu ammayyuu gaabbanii gara Waaqootti hin deebinedha. Wacitiin arfaffaan gaafa saaqamu egaa samaa irratti yookaan biiftuu irratti dhangala'a. Biiftuun kun ho'a ishee dabaluudhaan namoota addunyaarra jiran ho'a guddaa sanaan rukutti jechuudha. Kun dheekkamsa Waaqayyooti. Dheekkamsa Waaqayyoo ittiin addunyaa rukutuudha jechuudha. Shanaffaan wacitii isa shanaffaa keessaa ammallee duuka butoonni bineensaa gara Waaqootti deebi'uu diduudhaan teessoo bineensichaa rukuta Waaqayyo. Ilaa dha'icha kana fiffidee Waaqayyo warra duuka butuu bineensichaa rukutee galaana rukutee bishaan lageen burqitu rukutee akkasuma biiftuu samaayii rukutee gaafa didu amma immoo teessuma bineensichaa rukuta. Aangoo bineensichaa rukuta. Bineensicha irratti tarkaanfii fudhata. Mul'ata boqonnaa 16:11-11 sin dubbisa akka jedha. Ergamaan shanaffaan immoo wacitii isaa keessaa teessoo bineensichaa irratti gadi naqee mootummaan bineensichaas dukkanaan hin liqinfame. Namoonnis dhiphinarraa kan ka'e arraba isaanii ciniinan.
dhiphina isaaniif madaa isaaniirraa kan keessa Waaqayyo gooftaa waaqaaf lafaa maqaa balleessan malee yaada garaa isaanii geeddaratanii hojii isaaniirraa hin deebine jedha. Yeroo Waaqayyo akka godhu dha'icha guddaa Waaqayyo akkas godhu kanaan ammallee gaabbanii hin deebine jedha. Irratti kaan malee Waaqayyoon maqaa balleessan malee jedha. Gaafa Waaqayyo rukutu. Egaa obboloota koo hubadhaa bara waggaa torbaa sana keessa waggaa 3 walakkaa keessa yeroo sodaachisaaf dhukkubsa akkasii biyya lafarraa seexanichas nama rukutaa waaqarraa waaqa cubbuu jabaa lafarratti rukuttaa gurguddaan ta'a jechuudha. Waciti sajaaffaa keessa Efraaxiisitti gad naqedha. Kan hubadhaa Efraaxiisitti gad naquun kun mootonni warra Baabiif tokko dhufaniif karaan akka banamuuf galaana Efraaxiis gossadha. Efraaxiisii fi Efraaxiis biyyoota ba'aa kanaa fi impaayera Roomaa daangessaa Waaqayyo sana rukutuudhaan bishaanicha gargar kutee loltoonni baay'een akka dhufan godha. Hubadhaa kana dubbanneera kana dura gaafa bara waggaa torbaa isa dhumaa sanatti loltoonni dhufanii Yerusaalemiin marsu rukuttaa hamaatu ta'a Yerusaalem irratti Waaqayyo immoo sana ijaa ba'uudhaaf waaqarraa walitti isaan qaba lola Waaqayyo walitti lola guddaa saka Waaqayyo walitti qabamu jedha gaafas walitti isaan qaba Waaqayyo rukutuudhaaf. Kanaaf gaafa sana loltoonni dhufanii gara miliyoona 200 ta'u. Gara miliyoona 200 ta'u. Waaqayyo bishaan rukutee Efraaxiisiin gossee waamee fida. Waamee fiduunsaa dhufanii akka Israa'eliin marsan Israa'eliin gaafa marsamu dheekkamsa isaa isa dhumaadhaan rukutee lafarraa balleessuudhaaf jara kan walitti qabaa mul'ata boqonnaa 9:16 dubbisaa miliyoona 200 ta'udha loltoonni gaafas dhufan biyya garaagaraa sassaabee Yerusaalemiin lafarraa balleessuudhaaf lola Harmaagedoon jedhamu sanaaf walitti qabee fida mul'ata boqonnaa 16 lakkoofsa 17 amma 21 dubbifadhaa. Lola Harmaagedoon sanaaf walitti qabaa loltoota addunyaarra jiran karaa bananii akka isaan dhufaniif Efraaxiis erga rukutee booda gara Israa'elitti yookaan gara magaalaa Yerusaalemitti fidaa isaan rukutuudhaaf mallattoo jaaffaan kun saaqamaa jechuudha yookaan wacitii jaaffaa kana keessa lafatti gad dhangalaafama. Wacitii isa torbaffaa laana hubadhaa wacitii isa jaaffaa kana keessa lafatti gaafa gannamu mul'ata boqonnaa 16 lakkoofsa 12 amma 15 Efraaxiisitti gad naqa lakkoofsa 12 amma 15 12 Efraaxiisitti gad naqaa mootonni sun dhufanii akka isaan marsaniif karaa banaa fi erga Efraaxiis rukutee harka kun Efraaxiisitti ol fudhata Isaayyaas boqonnaa 11 irraa yoo dubbiftan Efraaxiis rukuteetu loltoota kana Yerusaalemitti walitti qaba yookaan akka isaan dhufan Yerusaalemiin lola Harmaagedoon sanaaf lola Waaqayyo isa guddaa sanaaf walitti qaba. Gaafa walitti qabamu gaarummaaf hin seenaa Waaqayyo wacitiin inni jaaffaan kun yeroo banamu erga walitti qabee isa torbaffaa irratti rukutuudhaaf waan ta'eef. Akkasuma waci torbaffaan hin banamee jedha waci torbaffaan lafatti ganname. Mul'ata boqonnaa 16:17 amma 21 dubbifadhaa. Mul'anni boqonnaa 16:17 amma 21 fi mul'anni boqonnaa 19 amma 21 waciti isa torbaffaa yeroo saaqamu lola Harmaagedoon sana dhufanii Israa'eliin marsu gaafa isaan dhufanii Israa'eliin marsanii Yerusaalemiin rukutanii lafarraa balleessuuf jedhan samaayin saaqame isa dhumaa diina isaa ijaa ba'uudhaaf diina sana rukutuudhaaf Iyyasuus waaqa kanarraa dhufa. Mul'ata boqonnaa 16:17 amma 21 fi mul'ata boqonnaa 19 amma 21 gaafa sana samaayin banamee Iyyasuus waaqarraa dhufuudhaan bineensicha rukutaa billaa afaan isaa keessaa boonsa sana rukutaa bineensichaa fi raajii sobduu sana immoo qabeedha. Bineensichaa fi isa raajii sobduudhaaf hojjechaa ture milikkitaaf dinqii argisaa ture mootota sanaa hin gargaaramtu milikkita argisaa ture fayyaatti qabee abidda kuufamaatti darbate jedha. Dheekkamsa wacitii torbaffaa sana keessaa dhangala'uun rukutamuu bineensichaa isa dhumaa fi hundeeffamuu mootummaa waggaa 1000 Kiristoostu ta'a jechuudha. Kanaaf wacitoonni lafarratti dhangala'an wacii sana keessa dheekkamsi waaqa lafarratti dhangala'u sun kanaaf ta'u jechuudha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Meesiniin kadha. Sila dubbadheera waan ta'eef namoonni waan garaagaraa rakkina garaagaraa qabdan barreeffadhaati lamaansaa gara waaqotti ol kaasaa yeroon kadhatana fixummoo gubaa tokko waan akka sirraa sokku barbaaddan jireenya keessa irraa karaa keessa irraa mana keessa irraa akka sokku waan barbaaddan akkasini ta'ummoo waan barbaaddan lachuusaa ol fudhaati fuula waaqa irratti isiniin kadha. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin yaa Waaqayyo galanni siif haa ta'u. Yeroo kanaaf dubbii kee kanaaf maqaan kee eebbifamu. Lamma immoo saba kee kanaaf nan kadhadha maqaa Yesuusiin obboleessa koo obboleettii koo harka gara keetti kaasan kanaaf amma harki kee dafee biraa ga'u. Dhukkuba garaagaraan kan rakkatan karaa dhabuudhaan kan rakkatan yaa Waaqayyo waan garaagaraan dhiphina keessa kan jiran maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin amma harki kee bira naaf haa ga'u. Hadhaamurraa dhukkubni kun hadhaamu waan hamaan kun waan obboleettiin kun barbaaddu maqaa Yesuusiin galgala irraa kana jalqabee harka ishee haa ga'u. Wanti rakkisaan bara baay'ee ishee rakkisa kun nan hammaa kaasee bara baraan hadhaamu. Nama kanarraa nan rukuta. Ilaa Waaqayyo obboleessa dhiphatu kanarraa dhukkubaan yaaddoo garaagaraan jireenyaan wanta garaagaraan mana isheerra kan jiru yaaddoon kamuu maqaa Yesuusiin galgala kanaa jalqabee calaaseerra. Dhayeera maqaa Yesuusiin irraa maasee kaavaalaaraabaa jeenalaabaaradoo sakraavaadiyaa yeroo ammaa kanaa jalqabee harka kee rukuteerra. Wanti danqu kun wanti rakkisu kun wanti karaa dhowwatu kun maqaa Yesuus Kiristoos nama si eeggatu kanarraa nan rukuta raawwatamee maqaa Yesuusiin hadhaamu. Qeesaarraa qeesheerraa
tajaajila isaarraa tajaajila isheerraa biizinesi isaarraa maqaa Yesuus Kiristoosiin ayira raawwadhee hadhaa'amu. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin jireenya isaanii qalbii isaanii fooniif hafuura isaanii eebbiseera. Har'a jalqabee manni nama kanaa jireenyi nama kanaa ol haa ka'u. Lolli nama kanarra jiru maqaa Yesuusiin balballi isaarraa kaasee cufamu. Danqaan nama kanarra jiru haa ka'u karaa isaarraa. Akka karaa ishirraa maqaa gooftaa Yesuusiin. Har'a kanaa kaasee dhuga baatiidhaaf adeemtu obboleettiin kun. Har'a kanaa kaasee obboleessi kun dhuga baatiidhaaf adeemu. Ilaa afurri kee bira ga'a Waaqayyo. Ilaa amanaa afurri Waaqa isin qaqqaba. Warran isin kadhachaa jiru kun maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin gargaarsi kee yaa Waaqayyo ijoollee keef haa ta'u. Harka isaanii qabi lafaa kaasi. Gargaarsa kee duukaa dhaabadhu. Akkasuma gara miidiyaa kanaatti harka isaanii kan hiixatan qabeenya isaanii kan hiixatan eebbisi. Yaa Waaqayyo jireenya isaanii mana isaanii raafaa isaanii eebbisi. Kennuudhaaf fedha kan qaban harkaa kan qaban ayyaana keen eebba keen salafarraan isaa yaadadhu maqaa Yesuus Kiristoosiin inni hafe barri keenya yeroon keenya harka keetti nuuf eegamu ijoollee kee waan gargaartuuf dhuga baatiidhaaf waan dhufaniif maqaan kee ulfaatu yeroo keenya hafe nuuf eebbisi maqaa Yesuus jettee ameen. Torbee sagantaa biraan itti deebina Waaqa isin haa eebbisu.